raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuune ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaa har'aa isin dhageessisaa kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Weellisaa Muluunaa Tufaa addunyaa kanarraa du'aan boqote. Dargaggoon Sooraa Abdataa magaalaa Finfinnee keessaa dhabamee ajjeefamee reenfisaa argame kanneen jedhanii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerraa amma xumuraatti nu waliin tura. Baandii Horhamboo keessatti weellisuu kan jalqabe weellisaa Muluunaa Tufaa adoolessa 25 bara 2023 ganama bakka ciisee turetti du'aansaa argamuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar himan. Weellisaan Muluunaa Tufaa godina Shawaa Lixaatti dhalatee kan guddate yeroo dheeraaf magaalaa Burraayyuu jiraachaa kan ture yoo ta'u wallee mammagaalanii shamarreen Amboo mammagaalanii jedhu weellisuun akka beekamuu fi sagantaalee garaagaraa irratti affeeramee sirbaa turuu maddeen eeranii hoteela maqaansaa Abbaay jedhamu keessatti yeroo dheeraaf bashannana halkanii yookaan naayit kilabii hojjechaa akka turetu ibsan. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar akka jedhanitti weellisaan kun hojii isaa hojjechaa eega ture booda hanga gaafa iddoo ciisichaa gahutti taphatee sirbuu malee miira dhukkubaa keessummeessaa kan hin turree fi nagaa qabaachaa kan ture yoo ta'u ganama yeroo bari'u garuu bakkuma ciisutti du'ee reenfisaa argame. Torban lama dura garaagarummaa guyyoota 15 gidduutti hiriyaansaa Muhammad Amdihun jedhamu kan waliin hoteelicha keessa hojii naayit kilabii hojjechaa turan bifuma wal fakkaatuun lubbuunsaa darbee ganama reenfisaa argamuu maddeen eeraniiru. Haalli du'aatii weellistoota kanneen lamaanii shakkii guddaa namatti uuma kan jedhan maddeen keenya weellistoonni lachuu bifa wal fakkaatuun du'anii argamuun du'aatii isaanii keessa harka namaatu jira shakkiin jedhu daran nama keessatti uumuu himu. Weellisaa Muhammad Amdihun gaafa du'aansaa argamu qorannoon fayyaa osoo hin godhamin dhiibbaa abbaa qabeenyaa hoteelichaatiin awwaalamuu kan himan maddeen keenya torban lama asitti weellisaa Muluunaa Tufaa bifuma wal fakkaatuun du'ee argamuun du'aatii aartistoota kanneenii duuba harki namaa jiraachuu akka hin oolle himuun maatii hiriyoonni akkasumas uummanni Oromoo fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi haalli du'a isaanii hanga adda bahutti callisuu akka hin qabne dhaaman. Hoteelli Abbaay magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee bakka addaa Raas Dastaa jedhamuun beekamutti argama. Boruu Lataatu qindeesse. Dargaggoo Sooraa Abdataa miidiyaalee hawaasummaa TikTokii fi YouTube irratti hojii koomeediitiin dinqisiifannaa hordoftootaa argate magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo naannoo Jamoo tokko jedhamutti ajjeefamee reenfisaa argamuun dhaga'ame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar akka eeranitti dargaggoon Sooraa Abdataa magaalaa Finfinnee keessaa achi buuteensaa eega dhabamee booda magaalichuma bakka Jamoo tokko jedhamu gamoo raayyaa hoteela Eevoolaa keessatti adoolessa 26 bara 2023 du'ee reenfisaa argameera. Sooraan dhalataa godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsoo yoo ta'u hojii koomeedii kan jalqabe garee aartii magaalaa Naqqamteetti erga makameen booda ta'uu maddeen ni dubbatu. Gara magaalaa Finfinneetti erga dhufee boodas hojii koomeediitiin dhageettii fi jaalatamummaa guddaa horachaa dhufuu kan himan maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar lubbuun dargaggoo kanaa bifa kanaan darbuun kan isaan gaddisiisee ta'uu eeran. Miidhaa harka namaatiin irra gaheen lubbuun dargaggoo kanaa darbuu kan ibsan maddeen keenya hanga gabaasni kun qindaa'utti eenyummaan nama gochaa kana raawwate akka hin beekamnee fi poolisootaan qoratamaa akka jiru himan.
Reenfisaa guyyaa kaleessaa qorannoodhaaf hospitaala Phaawulos erga galee booda gara bakka dhaloota isaa godina Wallagga Lixaa aanaa warra Jaarsotti ergamuu maddeen raadiyoon Dirree Shaggaritti himaniiru. Gochaan wal fakkaataan artistoota Oromoo irratti raawwatamuun baratamaa dhufuu kan ibsan maddeen keenya ittuma yaadamee waan hojjetamaa jiru fakkaataa jedhan. Dhumarrattis ilmaan Oromoo hundi magaalaa Finfinnee keessatti bakka oolmaa akkasumas yeroo bahaa fi gala isaanii of eeggachuu akka qaban dhaaman kan qindeesse Boruu Lataati. Qaamoleen mootummaa godina Jimmaatti wayita mirga namoomaa uummataa sarban suur-sagaleen saaxilaman. Godina Jimmaa aanaalee Geeraa fi Saaxxammaatti qaamoleen mootummaa wayita kabajaa fi mirga namoomaa sarban ragaan viidiyoo agarsiisu tibbana miidiyaalee hawaasaarraa wayita naanna'uu hubatameera. Godina Jimmaa aanaa Geeraatti namoota gibira kaffalanii nagahee gaafatan irratti hooggantoonni mootummaa aanichaa wayita haleellaa hin malle raawwatan ragaan viidiyichaa ni agarsiisa. Aanaa Geeratti jiraattonni ganda Borcoo Deekkaa erga gibira mootummaa qixaan kaffalanii booda nagahee gaafatan dhorkatamuu ragichi ni mul'isa. Gibira kaffaluun dirqama lammiilee yoo ta'u nagahee kennuun ammoo dirqama mootummaa ta'us qaamoleen dhimmi ilaallatu kan aanichaa nagahee osoo uummataaf hin kennin hafaniiru. Maddeen irraa hubachuun akka danda'ametti kanuma hordofee qaama nagahee kana isaan dhowwate himachuuf mirga seeraan isaaniif kenname fayyadamanii gara qaama dhimmi ilaallatu bira deemuun iyyata galfachuu ragaan kun ni agarsiisa. Jiraattonni kunneen adeemsa seera qabeessa hordofanii mootummaatti iyyatanillee hooggantoonni waajjira nageenyaa aanichaa namoota kanneen bakka hawaasni walitti qabametti fuuldura uummatatti baasuun yeroo mirga isaanii sarban viidiyoon waraabamee bahee hawaasa biratti mufii guddaa uumeera. Viidiyoo kanarratti manguddoon tokkoo fi ga'eessonni 3 walumaa galatti namoonni 4 fuuldura hawaasaatti yeroo reebamanii fi kabajni isaanii irraa mulqamu ni mul'ata. Hoogganaan waajjira nageenyaa aanaa Geeraa obbo Dinqaa Abbaa Olii yeroo namoota kana arrabsan akkasumas manguddoo dhaabbatanii jiran irraa akka uffanni bahuu fi reebaman sagaleen isaan ajaja kennaniif manguddoon kun reebaman ni dhaga'ama. Hoogganaan biraamoo bifa bu'uura seeraa hin qabneen yeroo ga'eessota 3 jilbeenfachiisuuf ajajuu kan mul'atu yoo ta'u namoonni 2 sodaa qaban irraa ka'uun yeroo jilbeeffatanii fi isaan keessaa tokko ammoo hin jilbeeffadhu jechuun yeroo mirga ofii kabachiisuuf yaalu kan mul'atu yoo ta'u hoogganaan kun aangoo seeraan isaaf kenname fayyadamee hawaasa fuulduratti yeroo nama kanarratti haleellaa raawwatuu fi mirga isaa sarbuu ni mul'ata. Qabin jedhe waan rakkate dhageenyera deengadda waan deengadda nuti matte namballeesse bakka hawaasni asirratti machu bakka qatteri dhaabadha mana seeraa deemee nama himachuu namballeesse kabaja ofirraan fuudhinaa sirriitti waan jedhu maal manuma seeraa dhaqee himachuu namballeesse maali maali rakkoo ka waan himachuu maali ni rakkochi maali rakkocha dhabne gaafsa nama rakkocha bulchaa waan dhabne miti maali inimannees littan maali risiitii naa kennu didee dhaka risiitii naa kennu didee maali risiitiin jara kana hojii inni bida gonkor ma fi wali makina kabu ko la gitti bamacha gareen deemuun furunya baage baase mu ya ba umur ka kabduma bas inda orda auta bas anta bas sele de si bakiti no gerage halko bal qalal sada walte dalla jebete afu sibete torto afu ba sele de salgo ab salbora ku injira timbere dike salbora ku ai sa ku bal ku qalal nama ase Azamino ajibas masarafi qabaturra irabas abbato salpisa Allah filaman ja ole biyalu dimbel patu jare dimbel patu wai na barara dimbel patu jare la gambe iki kumarna wana haaluma wal fakkaatuun godinichuma aanaa Saaxxammaattis gochi kabajaa fi mirga namoomaa sarbuu wal fakkaataan uummata nagaarratti raawwateera. Ragaan viidiyoo kun akka agarsiisutti qondaalonni mootummaa namoota nagaa 4 harka isaanii miila jalaan deebisuun gurra qabsiisanii dararaa jiru. Namni tokko ammoo irra deemuun dabareedhaan uleen akka barbaadetti uummata walitti qabame fuulduratti yeroo tumu viidiyoon kun ni mul'isa.
Inna ko ta mutaru mun ni kan. Tagulo aka gadda ki bido kama gudora akamiyo bijo ni magati akamiyo mata sudan te baju abi gurragi ai logo kule waja ke marati waja ta atiya ni gabe gurragi wajir wi tijili ga de tani raga ka tamba ka pura ko kulla ko tu kabe ar kariya ganga kale mantika Abi. Bulchaan aanaa geeraa obbo Hawwii Sa'iid karaa fuula feesbuukii isaaniitiin gochi raawwatame sun dhugaa ta'uu amanuun dhiifama gaafataniiru. Namoonni gocha badaa safuu hawaasaa cabsee kana uummata irratti raawwatan qoratamaa akka jiran ibsaniiru. Kan aanaa saxxammaa garuu hanga ammaatti homaan jenne gochoonni wal fakkaatuun akkanaa Oromiyaa iddoowwan adda addaatti uummata gaaffii mirgaa fi xaa'oo gaafatan irratti raawwatamaa turu ragaaleen bahaa jiran ni agarsiisu. Gurmicha gammachuutu qindeesse. Odeessaa har'aa xumuraatiin dubartiin lubbuu ijoollee lama haala sukkanneessaan galaafattee du'aan adabamuu fi dubartii maqaan ishee Nagaasee Kabbadaa jedhamtuu fi baatii 3 dura magaalaa Burraayyuu keessatti bifa sukkanneessaan lubbuu ijoollee lamaa galaafattee ibiddaan gubdee irratti manni murtii adabbii du'aa murteessuun ibsame. Gabaasa Buruulataa Gurmicha gammachuu akka taanutti dhiyeessa. Baatii caamsaa darbe keessa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kattaa keessatti bifa nama sukkanneessuun lubbuu ijoollee lamaa galaafachuun kan himameef Nagaasee Kabbadaa dhaddachi mana murtii olaanaa magaalaa Shaggar adoolessa 26 bara 2023 murtii dabarseen adabbii du'aa irratti murteessuu OBN gabaaseera. Dubartii yakka kana raawwatte haadha biddeenaa ijoollee kanneenii ta'uun kan ibsame yoo ta'u mana ba'uu abbaa ijoollee kanaa ilaallattee halkan walakkaa albee fayyadamuun lubbuu ijoollee kanneenii eega galaafattee booda ibiddaan gubdee miliquu dhaddachichi ibsee yeroo uummata yaalii of ajjeesuu gochaa osoo jirtuu to'atamuu ishii ifoomseera. Mufii abbaa ijoollee kanaa obbo Geetahuun Baalchaa fi dubartii kana gidduutti uumamee tureen haaloo ba'iinsaaf gochaa suukaneessaa kana raawwachuu ishee akka amante poolisoonni dhimmicha qorataa turan miidiyaaleef ibsaniiru. Obbo Geetahuun gama isaaniin dubartiin tun mufii uumame bu'uura godhachuun ijoolleerraa miidhaa geessisuu ishee ibsanii ijoollee isaanii kunneen guddifachuuf dubartii kanarraa adda ba'uuf adeemsarra akka turan BBC Afaan Oromootti himaniiru. Gochaan dubartiin kun daa'imman kanneen irratti raawwatte safuu dhabeessa ta'uu isaatiin tarkaanfiin barsiisaa ta'e akka irratti fudhatamu qaamoleen hawaasaa garaagaraa yaada isaanii ibsaa turuun ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan manni murtii olaanaa magaalaa Shaggar dhaddacha guyyaa roobii gaggeesseen adabbii du'aa irratti murteessuun beekameera. Abbaan ijoollee obbo Geetahuun Baalchaas adabbii kenname kana ilaalchisuun yaada BBC Afaan Oromoof kennaniin murtii darbe irratti gammaduu fi raawwiin isaas hojiirra akka oolu gaafataniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa yeroo gaarii qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar.